haasamaa jiru kun anis qabatama waan an beekuun qabu dubbiin shakkamaa dhugaadha. Kan dhageenyinus galgala nagumaan haasa'amee kan rafame kan dhaga'ame dubbichi sa'aatii 11 fi walakkaatti yoo riiba otoo riibayyuun kan hin dhageenye ture dubbii kana gaafa dhageenyinus baay'ee rifannee naanneerra. Argite haati Andu'aalam Gosaas saga of wallaaluu geessee dadhabdee maal taatee boodarra baqa naannoo sa'aatii. Afachuu laali galgala innaa haasaasani waa'ee maaliit irratti waa'ee lolaat irratti haasaammoo naguma wal gaafatanii akkuma maatiitti waliin haasaammoo akkamitti waliin haasaan Andu'aalam Gosaa fi haati Qananiinis akkamitti haasofsiiste haati. Jechoota isaa fayyadamanii osoo hin taane waan akkuma maatiitti waliin haasaammoo akka lolli isaan jidduu jiru wayiitti haasaa. Kuni wanta dhimma akkas dhimma lolaa jedhamu yoo jiru taphatanii kolfanii wajjin haasa'anii akkamitti ooltanii raata nyaatanii dhugdanii buna jedhanii taphamaa jechuudha. Guyyaa hunda baay'ee yaaddii fi baay'ee sodaattii fi Andu'aalam yaadsaa baay'ee yaaddoftii baay'ee sodaattii akka guyyaatti al 2-3 isaa otoo hin dhagahin halkan otoo hin daawwanniif oolteen bultu galgalas akkuma turaa wajjin taphatuutu wajjin taphatanii maal jedhanii rakkoon tokko akka hin jirretti dhimmi tokkos keeziin tokko akka isaan gidduudha hin jirredha akka itti haasa'ame noormaal nagaa ta'anii haasa'anii kan bulanidha malee dhimma rakkoo tokko waan garaagaraa waan taasifamee hin jiru akkuma duraanitti noormaal nagaa wajjin haasa'anii wajjin taphatanii nagaa waliin bulanii wal gaggeessan malee dhimmi lolaa keeziin garaagaraa gonkuun wanta akkasii wanti dhagahamee hin jiru beektaa. Qananiinis nama lubbuudhaan dabarte kunis akkasumatti waanuma nagaa waliin haasa'anii. Nagaa normaal nama sadii mana keessa yeroo obboleetti Andu'aalam Gosaas hin jirti. Okay, amma bakka lubbuun ishii itti darbe jedhamu kuni mana jireenya isaanii keessatti moo eessatti? Mana jireenya isaanii keessa jiraatan fooqii 5 afara kireeffataniiti waan ta'eef achirraa nama kana baatee gad of lakkisteedha kan dhageenye akka achi kan nutti himametti jechuudha. Namni tokko akkamitti akkasuma gochuu danda'a calliseetuma amma obboleettii Andu'aalam Gosaa Qananiidha nama sadi ta'anii waliin jiraatu jechaadha. Isheen hojii hojjettis badhaasoo jiraachuu baatte kalee galgala kan jiran garuu akkasittidha. Amma kan du'ee kun amma kan kana qabatama kana waan an jedhu hin beekan wanta dhagee kan hin beeku. Kun waan nu bira ga'amedha. Harmeen isaa hoo amma eessa jiru akkamitti jiru? Harmeen isaanii namaan qabamanii deemaniiru garuma Finfinnee deemteerti gara hospitaalaa imalteerti ishiinis. Haalli isaan irra turan akkam ture yeroo kana dhaga'anitti? Baay'ee nuunaatee wallaaltee maal taatee namni yaa'ee sossobee wallaaltee xiqqootas gabbooftee hanga sa'a lamaatti obbeetteeti kan fuudhanii deeman malee baay'ee miidhamtee wallaaltee turte isheen. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee atillee hordofiitoo waan jiru kootu yeroo dha. Kanaaf bakka wanti waliigalaatti jechuu barbaade namni shakkamuun eenyuyyuu shakkama. Isas ta'ee warra achi keessa warra naannoo sana ta'ee harka mootummaa ta'ee maal ta'ee wanti kun shakkamuun dirqamaadha. Jecha obboleetti keenya kana haasa'aa turte tokko fanii kanan badaan dubbadha jedhee namni maa shakkamaan hin qabu. Eenyus ta'ee warra sira jiru hunduyyuu shakkama. Waan isaan beekamu akkamitti akkama ta'e hin beeknu waan ta'eef dhugaan isaa immoo gaaf tokko addeen ba'a waan ta'eef kana jechuu barbaada. Andu'aalam Gosaati qaamaan hin beekta amalli isaa akkamii nama dallanu moo nama akkamiiti? Ishiidhaan immoo akkamii walitti dhufeenyi isaanii? Yoo hiriyaa ta'a. Hiriyaas bitanaan nama xiqqaadhaan barataadha. Badaas hin beeku qaamaan beekaa akkasittis yoo wallaaluu baadhe fakkeenyaaf aduu ximqataa dhufee ture asii ishuma wajjin qabatanii dhufanii guyyaa 2 bulanii deemanii hagan arge nama tasgabbaa amala gaarii qabudha. Isa isheedhanis nama jaalala guddaa waliin qaban nama iddoo gurguddaa walii qaban nama wal jaalatan hagan argette jechuudha. Ittis dhiyaadhee riiritti qabatama amalli isaa kan akkan nama akkanaa ta'ee itti sobamanuu baadhe kanan arges kanan gibbisanis galii dhiyeenya waan ta'eef haga tokko kan beeku hamma kanaadha beektaa. Galatooma obboleessati. Kanan jedha galatooma. Okay, namni biraa itti fufame baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa Rabbii waggaa 6 kana keessatti marartee Oromoo malee tan lubbuun darbe hin jiru. Hayyoota baal irratti konkolaataadhaan dhuman. Daadhii Galaanaa fi Haacaaluu Hundeessaa, Abdul Jabbaar, Amin Muhammad Harargeetti, abbootii gadaa 14 harmee Oromoo Tuulama keessatti mana hidhaati baasanii ajjeesan. Maaltu hafe marartee kaleessa guyyuma kaleessa barsiisaa tokko naannoo Finfinneetitti nama hayyuu akkamii gadi baasaniitu ajjeesanii jechaadha qabanii deemaniitu.
Okay, dubbiin kun shira ta'uu danda'a. Garuu wanti ani shakku bakka inni jirutti mana keessa osoo waliin jiran akka amma nagaadhanii haasa'an galgala akka nuun jedhe obboleessi keenya kana qaama biraa shakkuu hin dandeenyu. Qaama biraa shakkuu hin dandeenyu. Han shakkaman warruma ishii bira jiru jechaadha. Namni tokko akkamitti fooq irraa uf darbamee jarana. Kaleessa viidiyoo hojjetteen talli viidiyoo ishii ilaalee sirbuma isaatiin kana jechuun jaalala qabdii fi kana jechuun nagaa waliin qabu jechaadha. Gara biraa shakkinu intalli tuni yookaan machoofte too dogoggoraan kufte ta'a. Kan beeknu garuu nuyi kan jennu shira tokko malee mucaa kanas sababa kanaan balleessuu fi mana hidhaatitti gatanii artistoota Oromoo balleessuu fi tooftan godhamu kunis shira akka ta'e gara tokkoon xiinxaluu qabnaa jechaadha. Haati adaraa nutti kennatteerti mucaa kana dura gaafa eebba albama isaa. Namni keenya miira osoo hin taane gadi fageenyaan hubannoo gadi fageenyaan deemuun barbaachisaadha jechaadha. Artistoota keenya kallattii adda addaatiin miidhaa jiru. Innillee meebi tarkaanfii fudhachuu danda'a, namni walitti bu'uu danda'a. Garuu mucaan kun akkana hin godha jedhee too takkuma sammuu kiyya keessa hin dhufu jechaadha. Isatu godhe jedhee too garuu immoo nama biraa hin shakku. Obboleettii isaa gaafatamuu qabu dhugaan mootummaanis asii achi osoo hin qabne dhugaa baasuu qaba jechaadha. Ani akkasittan ilaala. Okay, sooretti itti fufi. Mee taap godha please. Nama bira akka ga'uuf sheerillee godha. Warri naannoo sadiirra jirtan lakkoofsa tokko ergadhaa olana sisseessisaa. Galatooma Awgaa Rabbii dubbachuuf taanan gaddi keenya gaddi maatii ishii gaddi akka Oromootti nuti dhaga'ama. Yeroo mara ijoolleen Oromootiin sababa akka akkanaatiin nu jalaa du'aa jirti. Sababni isaa hin beekamu dhugaa isaaniitis dhokatee dhafa jechaadha. Kan akka fakkeenyaaf waan akka Hacaaluu keenya, akka Daadhii Galaan, akka mucaa Wallaggaa yoo kana hoteela keessatti du'ee haphisaa achumaan badee hafee baay'eetu jira lakkaa'amanii sooshaal miidiyaan beekuun alatti jechaadha. Kanaaf ammaanii akka kiyyatti roobalee wanta kana haga seeraan qabatanii jiru seerri reeffishii haga Phaawulosii ba'utti sababni ishiin ittiin duute haga beekamutti otoo namoonni mana banatanii amma fakkeenyaaf artistiin keenya kun Boorana jira kan jedhanii mana baafatanii nama 340 ta'anii irraa haasaantu jira. Gariin immoo he'aa jala seera jala oolee jira jedhanii warri haasaantu jira. Kun hunduu maaliif ta'a? Haqxi micootan akkan baane gochaa jira. Yaadatta ta'e waggaa 3 irraa ta'e waggaa 4 irraa micoon jimmaa takkas akkanatti duute sababa akkana keeziin kun wal fakkaata. Yaadatta ta'e warri yaadattanu jiraatan. Innaa otoo dandeessanii. Sirriidha gadamallee san kaasetan ture. Mucoo bareedduu takka. Mucoo bareeda takka duutee hoteela keessatti shirratti xaxame wal fakkaata. Akka waliin burjaajessinee uummanni Oromoo tasgabbiidhaan wanna otoo eeggatanii mana bantanii haasa'uu irra otoo hin ta'in wanna isaan jaan rizaaltii isaanii eeguudhaan sanaan booda hayyoota baay'ee qabna, beektota baay'ee qabna. Sababiin ishiin ittiin kufte maalinni dhimmi ishiin of darbachuu dandeessu kun maalinni jedhamee gaafatamu. Mucaa kanarrattis akkasitti mucaan kun keenya mucoon tunis teenya isaan irratti waan akkanaas wannu jechuu otoo hin ta'in sababa isaa eeggachuu qabna obsaan. Sababa isaanii baruu qabna. Wanni kun nutti deddeebi'ee jira. Nu biyya namaattis duunee haqni keenya hin bahu, biyya keessattis duunee haqni keenya nuuf hin bahu. Ijoollee Oromoo fakkeenyaaf achumatti iddoo wal fakkaataa kanatti ijoolleen baay'ee artistoonni keenya kan darbaa jiran. Kanarratti xiyyeeffannoo guddaa go'aa hayyoonni keenya irraa dubbachuu qabu. Dhugaan kun bahuu qaba. Garuu mana hunda bannee mucaatu ajjeesee dariin kaan isatu bira jira, sa'a sagalitti isatu bira jira, isa biraa baatee akkamitti duuti bakka namni yaada adda addaa kennaa jira. Kanaaf Oromoo adaraa Rabbii dhiiga micayyoo tanaa hin balleessinaa. Namni tokko ta'ee afaan tokkoon tasgabbaafne yaa eeggannu dhugaashii jecha. Ni eegganna haga reeffishii ba'ee dhugaa nutti himan. Namni hayyuu meeqa barreessaa jiru asirra gadi ba'anii sababni ishiin ittiin of darbatte bichaa barbaadna jecha. Keeziin ishiin ittiin of darbachuu dandeessu maaliin?
kanuma gaafadha hundi keessanuu bilisti yaada keessan yoo kennattan laalaa kennaa warri kennachaa jirtan dhugaa gada guddaa namatti dhaga'amu mucoontu mucoo bareedduudha mucoo akkam taatee jiraachuu dandeessu haala kanaan dhabuu jechuun namatti ulfaata yookiin dhabdeeti hin jedhamu mucoontu fakkeenya afaan biyya namaa keessan hojja yoo manni nani jira isu naata ubaati jalaan bada jara kiyya jalaa malee murtee akka kanaan lubbuu kiyya booru deebi'ee hin arganne irratti murtee akkanaan murteessu biyya keessa otoo jirtu otoo wanni fe'aalatee namni murtee akkanaa ofirratti raawwatu kun shirri hin jira tasgabbiidhaan otoo